Yooyyaa ashamaa akkam ooltan akkam bultan daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo guyyaan irraa kun dilbata yookaan ammoo guyyaan kun inni Sunday. Amajjiin 3/2021 sagantaa guyyaa kanaa kasaatii kana odeeffannoo qopheeffanne isin biraan baasuu fi asittuu argamne jirra. Warreen daawwachuuf asittuu argamtanii galanii kenna dachaadha. Odeeffannoon amma nu dhiyeessuu deemnu kun akka nama biraan baatu yoo barbaadan qoqooda faffacaasaa waliin nu gayaa isiniin jechuu barbaanna. Odeeffannoo sa'aatii kana keessatti matootii duree nurratti xiyyeeffachuu deemnu. Naannoo Tigraayitti waraanii mootummaan Itoophiyaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf yookaan ammoo yakkamtoota juntaa Tigraahii gara seeratti fiduu jedhu ji'a 2 guutee jira. Waraan kana weerara jedhanii warri Tigraay ibsaa jiranii miidhaa waraanaa ji'a 2 fi deemaa jiru kanarra wantoota miidiyaaleen addunyaa jedhanii kabarreessanirra gurra isin buusuu deemna. Biltsiginnaan Oromiyaa dhimma Finfinnee guutumaa guututti waan gurguratte fakkaatti gabaasa kanarrallee odeessaa isiniin geennutu jira. Biltsiginnaan Oromiyaatii fi Biltsiginnaan Amaaraa dargaggoota walittuu qabaa jiranii. Biltsiginnaan Amaaraa dargaggoonni Itoophiyaa dhuftu ka gaandidduu Amaaraa qabdu ijaaruu fi qophaawaa yoo jedhamu. Biltsiginnaan Oromiyaalleen leenjii dargaggoota hundeessaa bakka addatti jirtu Itoophiyummaa hammadha jettee dargaggoota yaada duubatti afaan Oromummaa bira deema jettee leenjisaa jirti. Leenjii biltsiginnoota lamaanillee isin biraan gahuu deemna. Itoophiyaa fi Suudaan jidduutti rakkoon jirtu hammachaa akka jiru dubbatamaa jira. Dubbi himaan waajjira ministeera alaa Itoophiyaa Ambaasaaddarri Diinaa Muftii mootummaan Itoophiyaa gara tarkaanfii fudhachuu deemuu akka dandayu ammallee irra deebi'ee dubbata jira. Mootummaan Suudaanii lafa daangaa qabadhe jechuudhaan karaa miidiyaa isaatiin odeeffannoo dhiyeessuu jirullee dogongora jedhee balaaleffatee jira. Karaa biraatiin ammoo Suudaanii haleellaa Itoophiyaa irra dhuftu hundayyuu ofirra ittisuu fi qophii akka taate kan dhagahamu dhimma hidha guddicha laga Abbayyaatiif akkasumas weerara gama Itoophiyaa irra dhufuu danda'u irra rakkoolee uumamanii fi mootummaa Suudaan bira dhaabbachuu fi mootummaan Misrii qophaawaa tahuu dubbachuun dhagahame jira. Kun kanumaan odoo jiru mariin biyya sadeenii kan dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa Misrii fi Suudaanii fi Itoophiyaa har'aa itti fufee jira. Mariin har'aa kan irrattu maalti walii galame ka jedhu odeeffannoo sunillee isin biraan gahuu deemna. Haalli nu hayyame jennaan haala naannoo Benishaangul Gumuzis isin biraan gahuu deemna. Barreeffama lafa daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti wal dhabaa jiran Alfaashaagaa lafa jedhamu lafa qonnaa irratti Profeesar Alex Duwaal Aljazeeraa fi barreesse dhiifama BBC fi barreesse irrattu yaada isin biraan geennutu jira. Profeesar Alex Duwaal dhimma Itoophiyaa akkamiin xiinxalee maddii rakkoo Itoophiyaa ka daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan eessirra maddee Abiy eessattuu dogongora hojjate ka jedhuu fi akkasumas dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa marii Misrii Suudaanii fi Itoophiyaan godhanii Ameerikaa affeeruun isaa dogongora akka inni ta'e dubbatee jira. Kanallee isin biraan gahuu deemna. Biyyittii Itoophiyaa addunyaa keessatti madda jeequmsaa guddaa tahuu dandeetti. Maddi nagaa dhabuu waraana tahuu dandeetta jechuudhaan dhaabbanni International Crisis Group ibsa baasee jira. Akka International Crisis Group jedhattu Afgaanistaanitti to'ame biyya balaa guddaa fi saaxilamuuf deemtu keessa Itoophiyaan lammaffaa irra jirti. Odeeffannoo International Crisis Group barreesse kanallee isin biraan gayuu deemna. Odeeffannoon isaatii kan akka qabanne isin biraan geennu hedduutu jira. Isin qofti nu qoqooda faffacaasaa waliin nu gaya isiniin jechuu barbaanna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo jalqabaa ka godhannee isin biraan gahuu deemnu. Itoophiyaan bara 2021tti biyya wal waraansa hama keessa seenuu dandeettu. Wal waraansi Itoophiyaan keessa seenuu dandeettu biyya akka Siiriyaa yookaan ammoo Suuriyaa, biyya akka Yemenii fi Iraaqii caalaa jechuudhaan dhaabbanni biyyoota jidduutti walitti bu'iinsa jiru qoratu yookaan ammoo biyya keessatti rakkoo jiru qoratu International Crisis Group barreessee jira. International Crisis Group kana ka barreesse waggaa haarawaa bara 2021 ilaalchisuudhaan maddeen rakkoo addunyaa kana ka wal waraansa eessa tahuu dandayanii
ibsa jedhu eegi baasanii dhimmi Itoophiyaa dhimma akka malee yaaddessaa tahee ka barreesse. International Crisis Group addunyaan kun bara 2020 rakkoo dhukkuba koronaa vaayirasii hojii dhabuu irra gaaga'amiinsa siyaasatii fi dinagdee koronaa vaayirasiin uume haala jijjiiramaa qilleensatii fi wal waraansa fi walitti bu'iinsi biyyoota hedduu jidduutti geggeeffame akka inni ture ka dubbatee biyyoota Araba ka jijjiiramii keessatti dhufe keessattuu rakkoolee jiranii ibsa jira. Karaa suniin alattuu biyya Armeeniyaa fi Azerbaijan ijuu gaarreenii Karabaak yookaan ammoo Nagorno Karabaakii irratti wal dhabii geggeeffamaa ture. Injifannoo waraana Azerbaijaanii ka meeshaa ammayyaa qabuudhaan Armeeniyaa irrattuu injifannoo gonfatteen Armeeniyaan lafa Nagorno Karabaakii bakkeen qabattee fi akkasumas kutaa bulchiinsaa Azerbaijaanii torba qabatte gadhiistee jirti. Yeroo ammaan tana rakkoo addunyaa ka walitti bu'iinsa bara 2021 bakki kunni carraanni ta'uufi qabu akka malee gabbu'aadha jechuudhaan dhaabbanni waan walitti bu'iinsa addunyaa qoratu International Crisis Group barreessee jira. Rakkooleen walitti bu'iinsa ka Iraaqii, ka Siiriyaa, ka Yemenii fi ka Liibiyaa bara dhufu kanallee itti fuftii ka jedhe International Crisis Group rakkoon gurguddoon addunyaa kan ammaan tana mudatee jiru rakkoo dhukkubni koronaa vaayirasii fidu ka dinagdee fi qilleensi jijjiiramaa jiru kun hojii dhabinni uumuu fi walitti bu'iinsi hammachuu akka danda'u kan inni eere. Biyyoota jidduu yookaan ammoo biyyoota keessatti rakkoo dhalataniini gaaga'amiinsi siyaasaa biyya keessattu tayaa jedhamtee yaadamtu keessa biyyittii addunyaa hangafa taatee saaxilamuu dandeettu Afgaanistaan jechuudhaani rakkoon Afgaanistaanii hawaasii addunyaa akka malee qayyabachuu hordofuu akka inni qabu ka dubbate dhaabbanni biyyoota jidduu yookaan ammoo biyyoota keessa walitti bu'iinsa jiranii qorachuu ka qoratu kun rakkooleen bara 2021 biyya akka Suudaanii, Libaanoon, Venezuelaa fa gaaga'uu akka dandeettu ka dubbate dhaabbanni kun Afgaanistaanittuu aantee biyyittii rakkoo siyaasatii fi waraansa hama keessa seenuu dandeettu lammaffaanii Itoophiyaa jechuudhaan dubbatee jira. Itoophiyaan yeroo ammaan tana jijjiiramii dhufee jedhamee abdatamullee jijjiiramii suniin karaa dogongoraatiin bulchiinsi ammaan tana jiru waan qabatee fi waraana hama akka naannoo Tigraahii keessattuu akka uume ka dubbate warri Tigraahii kunin waggoota 20 oli biyya Itoophiyaa bulchaa akka turanii ka dubbate. Abiy Ahmedi Tigraahii irrattu injifannoo argadheera jira jedhee labsuusi hagammaan tana waraanii kun jechuun xumuraa hin ganne namni 50,000 oli gara Suudanittu baqate jechuudhaani haala baqattootallee barreessa jira. International Crisis Group barreeffama International Crisis Group ittiin dubbatu lakkoofsi baqattoota Itoophiyaa ka gara Suudanii 62,000 darbuu asumaan isinitti himuu barbaanna. Haala ammaan tana jiruudhaan filannoo Itoophiyaa ka dhufaa jiru waraana naannoo Tigraahii keessattuu deemaa jiru haala Benishaangul Gumuzii haala Amaaraa walitti bu'iinsa Itoophiyaatii fi Suudanii ka daangaa gubbaattuu dhalachuu danda'u kana hunda eegii laalluu keessattuu naannoon Amaaraa bulchiinsa lafinni gaafatu rakkoo warri Tigraahii wajjin qabu kana haalii dinagdee biyya suniitii fi aadaan marii dhabamuu fi cehumsa kana karaa nagaatiin ceesisuu fi mootummaan biyya suniitii fi qaamileen jiranii waliin mari'achuu dhabuun Itoophiyaan biyya addunyaa ka bara 2020 wal waraansa hama keessa seenuu dandeettu biyya diigamuu dandeettu jechuudhaan International Crisis Group barreessa jira. International Crisis Group haalii Itoophiyaa haala biyyoota Saahelii kan akka Niger, Chad biyyoota jechuun shororkeessan keessa jiru haala biyyoota akka Araba, Yemenii, Iraaqii, Liibiyaa biyya dinagdeedhaan kufaa jirtu ka facaal hamaadha yookaan ammoo yaaddessaadha jechuudhaan barreessa jira. International Crisis Group biyyoonni gaafa Afrikaa balaa kufaatii qabanii Itoophiyaattu aantee ka jirtu Soomaaliyaa jechuudhaan barreessa jira. Tarree biyyoota addunyaa ka rakkoo waraanatii fi bara 2021 saaxilamuu danda'an keessa Soomaaliyaan 26 gubbaa akka jirtu ka dubbate sababni Soomaaliyaan jirtuu fi rakkoo Alshabaabitii fi filannoo dhufaa jiruu fi haala bulchiinsa gaarii Soomaaliyaa keessattuu dhaabamee akka taate ka dubbatame biyya Afrikaa keessa tarree 7ffaa Liibiyaattu qabata.
Iraanii fi Ameerikaa jidduuttu walitti bu'iinsi guddaan dhalachuu danda'u akka bara 2021 tarree 8ffaa gubbaattu International Crisis Group barreessa jira. Walitti bu'iinsi bira akka dhalachuu dandayu Turkii fi Raashiyaa jidduutti lafa akka Siiriyaa, Liibiyaa, Nagorno-Karabakh, Azerbaijan fi Armeeniyaa jidduutti lafa birattu walitti bu'uuni akka jiraachuu danda'u ka dubbatee jiru. Karaa biraatiin ammoo jijjiiramii qilleensaa koronaa vaayirasiitu aanee balaa gaagamiinsa bara 2021 hama fiduu akka dandayu International Crisis Group ka barreesse. International Crisis Group gabaasisaatiin haalii Itoophiyaan keessa jirtuu fi haalii mootummaan Abiy Ahmedii itti deemaa jiru akka malee yaaddessaa fi hama waan taatee fi hawaasii addunyaa mootummoonni gamtoomaniitii fi jaarmiyaaleen akka jaarmiyaaleen mirgoota ilmaan namaatiif falman biyyoonni akka gamtaa Ameerikaatii fi Awurooppaa waan kana itti dhiyeenyanii akka hordofuu qabanii ka dubbate. Gabaasa karaa biraatiin ammoo maddii oduu addunyaa kana ka dhimmoota biyyoota keessa jiranii fi imaammata biyyoonni lixaa biyyoota adda addaa ka addunyaa irratti hordofanii ka xiinxalu foreign policy Itoophiyaan gara Yugoslaaviyaatti deemuu dandeettachuudhaan dubbata jira. Aadaan marii jiraachuu dhabu humnoonni siyaasaa ka fedhii adda addaa qabanii Itoophiyaa kana akka itilleetti gargari dhiisaa deemuun Itoophiyaan jijjiiramee ammaan tana jiru. Guutamuun isaa waraanii naannoo Tigraay, Benishaangul Gumuz, Oromiyaa keessatti wantoonni ta'aa jiran walitti bu'iinsi daangaa Itoophiyaa fi Suudanii dhimma Itoophiyaa keessa Eertiraan seentee laaqachuun mootummaan Abiy Ahmedii ka akka fakkeenya nagayaatii fi dippiloomaasii fi deemokiraatawaatuuf ka'ee Noobeelii badhaasa argatee yeroo ammaan tana hawaasa addunyaa dhagahuu diduudhaan Itoophiyaan gara jeequmsa guddaa deemaa jirti ka jedhe dhaabbanni kun Itoophiyaan haala amma kanaatiin waan isiin tahuu deemuttu jirtu akka Yugoslaaviyaa tahuu deemti jechuudhaan dubbatame jira. Itoophiyaa humnaadhaan walittu qabanii humnaan seenaa fi humnaan eenyummaa fi dinagdee gosa fedhanii barbaadu kanaan durallee hojjenne ammallee hojjetu hin deemu waanuma gosa tokko yaadanii bu'aa addaa eeguun kufaatii akka fiduu ka dubbate International Crisis Group humnaanii gaafilee sabaa fi sablammiitii fi akkasumas gaafilee mirgaa okkaamsuun gaafii birmadummaa bilisummaatii fi mirgaa irra caalaa cimsaa malee hin hambisu ka jedhe foreign policy Itoophiyaan haala ammaan tana deemtuun Yugoslaaviyaa tahuu deemti. Keessattuu haalli Itoophiyaa ka Yugoslaaviyaallee caalhammaachuu danda'a amantii adda addaatii fi akkasumas afaanii fi eenyummaa adda addaatii fi seenaa cunqursaa hamaattuu Itoophiyaa keessa jira jechuudhaan International Crisis Group dhiifama foreign policy barreessa jira. Foreign policy Yugoslaaviyaa biyyi jedhamtu kun biyyoota adda addaa 6 olittu addaan cituun ishii yookaan caccabuun ishii yaadatama. Daaraa Yugoslaaviyaa keessaa biyyi akka Serbiyaa, Montenegro, Kosovo, Croatia, Sloveeniyaa faatii Bosniyaa Herzegovina faatii akka dhalate ka beekamu. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon kennine ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettuu jira. Waraanii naannoo Tigraay keessattuu Abiy Ahmedii olaantummaa seeraa kabachiisuu fi bane. Ka warri naannoo Tigraay uummata Tigraay yookaan ammoo Tigraayummaa balleessuu fi baname jedhamee ji'a 2 guutee jira. Waraanii kunin ka baname ji'a Sadaasaa guyyaa 4 eegii haleellaan aanaa Gullisoo Oromiyaa lixaa keessattuu dhaqqabe jedhameen duuba yoo taatu har'a guyyaan ammoo waggaa haarawaa ka amajjii bara 2023 irra jira ji'a 2ffaa isaa guutee jira. Waraana kana Abiy Ahmedii ji'a tokkoon durattu injifannoon goolamne ammaan tana adeemsa seeraa hojii irra oolchuu yakkamtoota poolisiin adamsee qabu jedhullee bakka adda addattu waraanii ammallee geggeeffamaa akka jiru ka himamaa jiru. Waraana geggeeffamaa jiru kanarraa kan ka'e baqattoonni 62,000 oli gara daangaa Suudanittuu qaxxaamuranii dhufu dhaabbileen dhimma baqattoota hordofan dubbachaa jiranii. Waraanii itti fufuu irraa kan ka'e bulchiinsi tajaajila uummataa fi kennamuu qabu naannoo Tigraay keessattuu kennamaa akka hin jirre caasaalee misooma akka barbadaawaa jirutu ka dubbatamaa jiru. Waraanii bakka adda addaa keessatti ammallee deemaa jiraachuun gaagamiinsa namoomaa fidaa jiraachuun dhagame jira. Dhaabbanni mirgoota
ummata buqqa'eetii fi dubbatu ummata Tigraahii kan miiliyoonii 2 olii gargaarsi namooma barbaadu dhaqqabsuu hin dandeenye jechaa dubbachaa jirani. Mootummaan Itoophiyaa waliigaltiilee mootummoota gamtooman walii galanii gargaarsa ummata nagayaatii fi dhiyeessuu ka jedhu ammallee kabajaa hin jiru jechuudhanii himatamee jira. Waraana ammaan tana deemaa jiruun mootummaan Abiy Ahmed injifannoo goonfanne yeroo ammaan tana gandoota naannoo Tigraahii kabaadiyaa hundayyuu hojii bulchiinsa gaarii diriirsutu jirra jedhee dubbachuu isa kanaan dura gabaasni turre kana ka jedhee dhimma dimokiraasummaa Itoophiyaa ka hoogganuu fi gorsa Abiy Ahmed Zaadiq Abraha akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo warri mirga uummata Tigraahii deeggaranii baadiyyaan ammaan tanallee harka Hiwwahaatii jirti jechuudhaani waraanni bakka adda addaattu gaggeeffamaa jira jechuudhaan dubbatama jira. Waraana haga ammaan tanaa gaggeeffamu keessaa caasaaleen misoomatii fi manneen barnootatii fi bakki amantii akka barbadaa'e ka dubbatamaa jiru. Warshaaleen Tigraahii keessa jiranii warshaan qorichaa, warshaan simintoo, kan nyaatatii fi akkasumas huccuu bakka hedduutti yoo barbadaa'e yuunivarsiitiilee fi hospitaalonnis akka barbadaa'e ka dubbatamaa jiru. Yuunivarsiitiin magaalaa Addeegraatii guutumaa guutuu akka barbadaa'e barattoonni gara yuunivarsiitii Meqaleetti dabarfamanii ka dubbatame. Hospitaalii Aksum, Aduwaatii fi akkasumas Woqroos guutumaa guutuutti barbadaa'u warratu dubbata. Masjiidii seenaa qabeessa jaarraa 7ffaa keessattuu jaaramee masjiidii Al-Najaashilleen haleellanuu irrattu dhaqqabe miidhaan guddaan akka irra gaggeeffamee fi akkasumas meeshaaleen seenaa qabeessi achi keessatti argamu kitaabileen hundinuyyuu akka saamamanii ka dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin masjiida kana yeroo waraanii Itoophiyaa waraanii Eertiraa to'atetti masajida keessattuu kan dahoo gaafatan yookaan ammoo kan kooluu galtummaa fi baqatanii namoonni 81 oli waraana Eertiraatiin ijjeefamuun yookaan ammoo rashaanamuu warra gabaafame jira. Kana ka gabaase madda oduu biyya Jarmanii yookaan ammoo gaazexaa biyya Jarmanii beekama Der Spiegel jedhamu. Der Spiegel gabaasa kana torbaanota 3 durattu waraanii Eertiraa bakka kana miidhaa irratti dhaqqabse warra achi keessatti kooluu galtummaa gaafatee ijjeesse jechuudhaan dubbata jira. Yeroo ammaan tana masajida Al-Najaashii gubbaattu balaa dhaqqabe mootummaan Itoophiyaa qaama dhaqqabsiisee akkamiin akka dhaqqabe qoratee dhiyeessuu qaba dhiibbaan jedhamu karaa miidiyaa hawaasummaatiin godhama akka jiru ka dhagama jiru. Daawwattoota kennaa jaalatamoo fi kabajamoo yeroo ammaan tanatti wanni akkasii godhama dhiibbaan akkasii mootummaa irratti godhamaa jiraatullee mootummaan Itoophiyaa rakkoon masajida kan gubbaattu dhaqqaba akkamiin akka dhaqqabee qaamii dhaqqabsee fi eenyu akka dhaqqabsee hagamma wanni inni dubbatan jiru ammoo deeggartoonni mootummaa Abiyyi ka miidiyaa hawaasummaatii fi miidiyaalee dhuunfaa irra jiranii wanni kun rakkoo juntaan naannoo Tigraahii dhaqqabse jechuudhaan dubbachaa jiraachuu warrattu dhagayamaa jira. Karaa biraatiin ammoo masajidni Al-Najaashii kunni seenaa amantii Islaamaa qofa osoo hin taane hambaa seenaa addunyaatii fi hambaa seenaa Itoophiyaan qabdu waan taateef qaamii waan kana godhe hatattamaan qoratee adabbii fi akka dhiyaachuu qabu dhaabii Abinii gaafate jira. Dhaabii Abinii kana ka gaafate ibsa baasen yoo ta'u mootummaan kunni yakkamtoota qoratee qaama walabaatiin adabuu bira darbe masajida kana deebisee dhaabuu fi akka daddaffiidhanii maallaqaa fi baasii barbaachisuu baasee jaarsisullee gaafate jira. Dhaabbileen adda addaa yeroo ammaan tana masajida Al-Najaashii irrattu miidhaa dhaqqabe akka mootummaan kun daddafee uummataa fi qoratu yakkamtoota gara seerattu akka dhiyeessu gaafachaa jiraachuu warra dhagahamee jira. Masajida Al-Najaashii irrattu miidhanii dhaqqabee miidhaa yakka waraanati jechuudhaani xiinxaltoonni adda addaa yaada isaanii barreessaa jiranii suni ka barreesse keessaa tokkini abukaatoo Jawaar Mohammad fa kan ta'e Abdul Jabbaar Huseeniti. Abdul Jabbaar Huseen bakka akkasii kanaa fi mootummaan Itoophiyaa eegumsa godhuu fi waliigaltiilee addunyaa ka mallatteessuudhaan dirqama qaba jechuudhaani barreeffamee jira. Karaa biraatiin Ustaaz Abubakaris barreeffama barreessanii masjidii kunni hambaa seenaa ka Itoophiyaa ka kiristaanaa fi islaamaa fi uummanni addunyaa hunduu waliin qabu waan taateef bakka akkasii irratti yakki godhamu yakka waraana yookaan ammoo yakki godhamu kunni yakka uummata Itoophiyaa guutuu irratti godhamu waan taateef warra waan kan godhe adabuudhaan akka badiin gosa kana deebi'ee hin dhalanne godhuun barbaachisaa akka ta'e ka dubbatamaa jiru.
Masaajidee seenaa qabeessi kunini masaajida Afrikaa kaajala qabaa jedhamee yaadama. Masaajida kana bara 2017tti maallaqa mootummaan Turkii Ramadeeni akka inni haaromfamee ka dubbatamaa jiru. Haleellani masaajida irratti godhame kunini kanaan durallee bakka akka jechuun magaalota naannoo Amaaraa kan akka Mooxaa irrattu haleellaa godhameenii gosa tokko warri jedhanii haleellaa gosa kana duuballee namni badii Abiy Ahmediitiif yeroo ammaan tana gorsaa tahee Daani'el Kibret jiraachuu danda'a yaadii jedhullee karaa miidiyaa hawaasummaa gubbaattu naannawaa akka jiru ka dhagama jiru. Masaajida biyya Maalii Tumbuktuutti argamu irrattu haleellaa bara 2012 warri Ansaariddiin jedhamuun shororkeessitoota godhameen warri sunni gariin isaanii qabamanii mana murtii akka addunyaa Zeheegii jirutti geeffamanii gariin isaanii adabbiin dheeran irrattu darbu gabaasuun kenna ni yaadatama. Daawwattoota jaallatamoo fi kabajamoo masaajida Al-Najaashii irrattu haleellaa qofaa miti warra achi keessattuu baqate nama 81 olii ka goluu galtummaa mana rabbiittuu godhatee waraanii Eertiraa ejjeessa jechuudhaan gaazexaan Der Spiegel barreessu dubbanni ture. Der Spiegel gaazexaa biyya Jarmaniiti. Amma immoo odeeffannoo biraatiin akka dubbatamaa jirutti Bataskaana Maariyaam Dengilaati jedhamu magaalaa Indiga Hamus jedhamtu Tigraahii keessattuu argamu uummata kooluu galtummaa Bataskaanatti baqatee harka kennate nama 100 olii uummata nagayaa waraanii Eertiraa hardhaa fi kaleet ejjeesee jira jechuudhaan odeeffannoon naannoo Tigraahii irraa bayaa jirti. Warra kooluu galtoota Bataskaanattu galanii baqatan kana waraanii Eertiraa marsee uummata nagaa waan tokko harka hin qabne ajjeechaa waloo bifa jedhamuudhaan uummata nagaa kana rashan jechuudhaan aktivistoonni naannoo Tigraayitii fi miidiyaan Hiwwahaati wajjidhaan walitti hidhata qabanii dubbachaa jiranii. Haa ta'uuti malee qaama walabaatiin odeeffannoo kana mirkaneeffachuun akka hin danda'amne ka dubbatamaa jiru. Mootummaan Abiy Ahmedii haleellaa guyyaa jalqabee guyyaa jeetidhaan magaalaa Meqalee magaalaa Tigraahii rukute haleellaa keessattuu bakkeen irratti xiyyeeffate keessaa tokkini Bataskaana Ortodoksii ka magaalaa Meqalee keessattuu argamu akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Yeroo sanittuu mootummaan Abiy Ahmedii warri juuntaa naannoo Tigraahii waraana kaasanii bakka seenaa qabeessa bakka waldaalee amantii bakka uummatii itti walitti qabuttu daahoo godhachaa yookaan immoo dhokachaa jiranii jedhee eeginni dubbateen duubatti warri Tigraahii mootummaan Abiy Ahmedii bakka seenaa qabeessa Tigraahii bakka amantiitii fi bakka uummatii jiru barbadeessuu barbaadaa jechuudhaan Abiyyi yakka waraanatii fi uf qopheessaa jira jedhamee eegii duulii sun karaa miidiyaa hawaasummaatiin godhameen duubatti Abiy Ahmedii barreeffama suni Feesbuukii, Tiwiitarii fi akkasumas madda oduu Itoophiyaatii fi ETV fi televezyiinota biyya sanii hundaayyuu irraa kaasuun isaa ni yaadatama. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waraanii jechuun ji'a 2 qabate kan naannoo Tigraahii bifa kanaan geggeeffamaa jira. Mee amma oduu bira gaggabaabduu gurra isin haa buusnuti. Itoophiyaan biyya jechuun jeequmsi hamaan yookaan wal waraansi addunyaa kana keessatti ka'uu danda'u kabara 2021 tahuu deemti jennee International Crisis Group gabaasisa saniin geenye jirra. Soomaaliyaanis gaafa Afrikaa keessaa biyyoota 10 keessa 6ffaa gubbaattuu akka argamtu dubbanne jirra. Itoophiyaa fi Suudaan walitti bu'iinsa hama bara 2021 dhimma daangaa irratti godhuu akka danda'amu kadhagahame jiru. Karaa biraatiin ammoo gaafii Afrikaa jeequmsi biraa kasimachuu danda'u ta'uutu dubbatamaa jira. Yeroo ammaan tana mootummaan Suudaanii kibbaa dadhabaadha. Warri Riek Maachaarii fi Salva Kiir Meyaardeet wal dhabaa jiranii Yugaandaan filannoo godhuutu jirti. Filannoo kan keessattuu pireezidaantii Yuwerii Museveenii fi artistiin Yugaandaa kaayis wajjin dorgomaa jiru Bobi Wine jidduu lamaantu dorgommii hamaattu deemaa jira. Hokkarii ka'uu akka danda'u kadhagamu filannoo kana Yuwerii Museveenii ni mo'ata. Dorgomtoonni Bobi Wine ammoo jeequmsa kaasuu danda'ame jecha dubbatamaa jira. Eertiraan ammoo biyya barbadaahuu deemtu Isaayyaas Afeworqii umriin isaa dadhabaa jira. Waraana hin taane adda addaa keessattuu biyyi sallee humna fixachiisa jira. Gaafee Afrikaa, Soomaaliyaa fi Keenyaanis lafa daangaa wal dhabuu lafa daangaa irratti wal dhabuun imalamaa jechuudhaan dubbatamee jira. Barri 2021 bifa kanaan jeequmsa adda addaa
akka keessummeessuu danda'u gaafii Afrikaa dubbatamaa jira. Suudaanii mootummaa ce'umsaa ka uummata ka Abdallah Hamduukitii fi ka Abdul Fattah al-Burhaanii jidduulletti dorgommiin aangoo hamaan akka jiru kadhagamaa jiru dhimma kanaan walitti qabatee jeequmsi daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti ka'uu danda'a. Hidhaan guddicha laga Abbayyaalleen mallattoo walitti bu'iinsa bira ta'uu akka inni danda'u ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoo keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Odeeffannoo biraatiin ammoo barii 2021 Itoophiyaa keessatti naannoon Amaaraa naannolee Itoophiyaa adda addaatiin walitti bu'uu akka dandeettu ka dubbatamaa jiru keessattuu naannoo Oromiyaatii fi naannoo Benishaangulii wajjin. Naannoo Benishaangulii ajjeechaa uummataa ka dhalateen duubatti biltsiginnaan mootummaa naannoo Amaaraa akka olaantummaa argate ammaa fi ka dubbatamaa jiru. Olaantummaa argachuu qofaa osoo hin taane paartileen Amaaraa naannoo Benishaangulii keessattuu gurmaawaa akka jirame ka dubbatamaa jiru. Dhaabbanni ABN yeroo ammaan tana godina Matakkaliitii fi akkasumas godina Asoosaa ka magaalaa Asoosaa keessatti argamtutti waajjira banate. Uummati Amaaraa akkaataa jechuun bulchiinsa Benishaangulii Gumuzii keessatti hirmaachisaa akka jiramu kadhagamaa jiru. Akka warri Amaaraa yaada dhiyeessaa jiranitti heerri naannoo Benishaangulii Gumuzii ka abbaan lafa uummata Maa'oo Bartaa Komoo Shinaashaa fi uummata Gumuzii jedhu jijjiiramuudhaan uummata Amaaraa kaawwadha akka uummata Benishaangulii harka 48 jedhanii qabatu kana haala hammachuu danda'uun Amaarii uummata guddicha naannoo waan ta'eef bulchiinsatti dhufu mijeessuu qabna jechaa jiranii. Odeeffannoon Amaarii uummata 48 uummata lafa kana jedhu odeeffannoon kulleen dhugaa miti garuu warri dhugaa qabaachuu eegi baatanii odeeffannoo kanarratti hundaa'anii jijjiirama siyaasaa fiduu akka fedhamu ka dubbatamaa jiru. Dhugaattuu uummati Amaaraa harki isaa guddaadha ka achi jiraatu uummata Bartaa Oromoo fi uummati Gumuzii Shinaashaa Agwoon uummata gurguddoodha. Uummati Amaaraa jedhamu ka Benishaangul keessaa qubate harki hedduun isaa uummata Beela Wallootii fi Beela Walloo kabara 1984 fi Beela Walloo kabara 1966 dubattu safaraa yookaan ammoo jechuun qubsumaan fidanii achi qubsiisanii akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Uummanni Oromoo, uummati Agwoo, uummati Bartaa, uummati Shinaashaa, uummati Maa'oo, Komoo fi Gumuz ammoo uummata dhalattoota achi akka ta'anii ka dubbatamu. Amaarii naannoo jechuun Matakkali keessatti durumarraa kan achi jiraatan hin jiranii. Ammaan tan ammoo haala jechuun siyaasa naannoo kana jijjiiruudhaan Amaarii akka inni bulchiinsa naannoo Benishaangul qabatu goona jedhamu siyaasaan kun biltsiginnaa keessattuu deeggaramaa jira. Yoo naannoon Benishaangul kun Amaaraa jalatti galuu hin dandeenye taate akka jechuun Amaaraa fedhu naannoo Benishaangul Amaarii akka bulchuu qabu keessattuu godina Matakkaliitii fi Asoosaa keessatti aangoo gurguddaa akka inni qabaachuu qaban karaa biltsiginnaatu irratti walii galamee jira jechuudhaan dubbatamaa jira. Benishaangul Gumuz biltsiginnaan warra waan kandidaa ture ammaan tan ammoo hidhamuu fi sodaa waan qabanii fi hedduun isaanii irratti mootummaan Abiy Ahmedii waan jechuun itti dallansuu yookaan aarii qabuu fi hooggantoonni naannoo kana bulchaa Benishaangul Ashadli Alhassan dabalatee yaamicha kanaa fi beekamtii akka kennanii aktivistoonni Benishaangulii ka dubbachaa jiru. Yeroo Amaarii mirga guddaa Benishaangul Gumuz keessattuu argachuu qaba jedhamee dubbatamu kanatti uummata Benishaangul keessattuu katarree sadaffaa yookaan afuraffaa gubbaa jiraachaa jiru. Uummati Oromoo ammoo Benishaangul Gumuz keessattuu akka malee hidhamaa jiraachuun isattuu dhagamaa jira. Yeroo ammaan tana godina Matakkali qofaa keessa Oromoon 3,100 olii hidhamanii jiranii. Warra hidhame keessa abbaan gadaa Matakkalilleen akka argamu ka dubbatamaa jiru. Yeroo ammaan tana naannoo Benishaangul Gumuz keessatti walitti bu'iinsi saba Amaaraa fi Gumuz jidduutu jira jedhamee dubbatamullee paartileen Amaaraa ka Benishaangul keessatti hundooftee adda durummaadhaan ka warrirrattuu xiyyeeffate haleellaa irrattuu dhaqqabsaa jiru. Uummata Oromoo ka Benishaangul godina Matakkali keessa jiran akka ta'e ka dubbatamu. Naannoon Benishaangul godinaalee 3 fi aanaa adda lamatti gurmoofte yoo taatu godini
godini Matakkali uummanni guddaan achi keessa qubatu uummata Amaaraa, Agoo, Shinaashaa fi Gumuz akka ta'e kan dubbatamaa jiru. Godini lammaffaan godina Kamaashii jedhamu yoo ta'u, godina kan keessatti uummanni harka guddaa qubatu uummata Gumuzii ta'ee Gumuzii ta'anii harki lammaffaan uummata Oromoo akka ta'e kan dubbatamaa jiru. Godini sadaffaan godina Asoosaa yoo ta'e, Asoosaa uummata Bartaa ta'anii uummati guddaan lammaffaan akka uummata Amaaraa ta'e sadaffaan Oromoo ta'e kan himamu. Aanaalee Maa'ootii fi Komoo keessatti uummanni Maa'ootii fi Komoo uummata harka guddaa ta'anii Maa'oof Komoo ta'anii uummati harka guddaa uummata Oromoo akka ta'e kan dubbatamu. Godinaalee Benishaangul jechuun naannoo Benishaangul kan keessatti uummata shanittu qubata. Uummanni shanan qubatan kun Maa'oo, Komoo, Bartaa, Gumuzii fi Shinaashaa yoo ta'anii uummanni kun hedduun isaanii barnoota ammayyaa hin qabani. Afaan isaanii irratti waan walii hin gallee fi afaan Oromootiin akka isaan walii galanii ka dubbatamu. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufetu jira. Benishaangul Gumuzii irraa amma gara naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaatti deemna. Biltsiginnaan Oromiyaatii fi Biltsiginnaan Amaaraa walgahii qopheessaa jiranii. Walgahii qopheessaa jiran kanatti filannoo dhufuu fi lachuu akka qophaawaa jiranii ka dubbatamaa jiru. Wayitaa Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa, Hamza Booranaatii fi akkasumas hidhamtoonni ABO'tii fi KFO manhidhaa keessattuu dararamaa jiranittu Abiy Ahmedii filannoo qopheessine. Filannoon bara kana qophaa'e bilisaa fi walabaa filannoo hanna irraa walaba akka tahuu fi qophiilee teekinooloojii itti goone jechuudhaan dubbatamaa jira. Kana dubbate Abiy Ahmedii mataa isaatii fi dubbii himtuu boordii filannoo Itoophiyaa Aadde Sooliyaanaa Shimallisii akka taate kadhagamte. Aadde Sooliyaanaa Shimallisii dhimma kana gaaffii fi deebii miidiyaa Itoophiyaa wajjin goote keessattuu dhaabbata pireesii Itoophiyaa gaazexaa Addis Zemen wajjin goote irrattu dubbattee jirti. Haa ta'uuti malee wayitaa filannoon godhamaa jiru kanattu miidiyaaleen Oromoo ka walaba irrattu hokkarri gurguddaan godhame. Gaazexeessonni hidhamanii dhaabbileen siyaasaa Oromoo miseensonni warra reebamaa hidhamaa akkasumas waajjiraalee warra cufamaa walgayuu fi dhimma siyaasaa irrattu wal mari'achuun rakkisaa akka ta'e kan dubbatamaa jiru. Sababa dhukkuba koronaa vaayirasiitii fi falmitoonni walgahuu hin danda'anii bakka jedhamu keessatti yeroo ammaan tana godinaalee Oromiyaa hunda keessattuu liigii dargaggoota yookaan ammoo waldaa dargaggoota Biltsiginnaa Oromiyaa hundeessuu jedhamee walgahiin gurguddaan akka qopheeffamaa jiru kadhagame. Waldaanii dargaggoota Biltsiginnaa kunini godinaalee Harargee lamaan, godinaalee Jimmaa, godinaalee Iluu Abbaa Booraa lamaanii, godinaalee Wallaggaa adda addaati fi godina Booranaa Gujiitii fi Arsiilee fi godina Baalee keessattuu yeroo ammaan tana gaggeeffamaa akka jiru kadhagamaa jiru. Dargaggoonni gurmaayanii liigii waldaa Biltsiginnaa jedhattu godhan kun filannoo kan keessattuu Biltsiginnaa akka gargaaranii yaada badii irraa fagaatanii ilaalcha sabboonummaa Oromoo ka Itoophiyaa fi Oromiyaa diiguu danda'a irraa deemanii akka ilaalcha Itoophiyaa jiddu galeessa godhate hammatanii gorfamaa barnootii kennamaa fi akka ture kan dubbatamaa jiru. Dargaggeessi kunini Itoophiyaa dhaalee jijjiirama Biltsiginnaa jalatti hundaa'uudhaanii tarsimoo ida'amuu qabate garagalma Biltsiginnaattu akka didichuu ka gorfamee jiru. Yeroo ammaan tana ilaalchi KFO fi ABO'n faatii qabatanii ka sabboonummaa Oromoo aduun itti dhiyee gaafin sunini Abiy Ahmedii aangoo qabachuudhaanii Biltsiginnaan akka deebisee ka barsiifamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo Biltsiginnaan Amaaraas filannoo dhufuu fi qophaawaa liigii dargaggeessa warra ijaarrachaa akka jiranii ka dubbatamaa jiru. Waajjira kominikeeshinii Biltsiginnaa Amaaraatii fi waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa ka hoogganu obbo Allehenyi Asirees. Dhiifama maqaa nama kana obbo Asaamahanyi namni jedhamu. Innis eebba dargaggoota naannoo Amaaraa gubbaattu argamee jira. Dargaggoonni Amaaraa yeroo ammaan tana Itoophiyaa jirtu tana jijjiiranii Itoophiyaa foolee Amaaraa qabdu hundeessuu fi akka qophaa'uu qabanii ka dubbatamaa jirtu. Itoophiyaan ammaan tana jirtu kunini Itoophiyaa dubbii jibbiinsatii fi hammeenya ka warri Tihnagii jedhamu yookaan ammoo warri Hiwaat jedhamu juntaan dhiyoo kana barbadeeffamee hundeessa irrattu dhaabbattee jirti jedhe ka dubbate namtichi kunin yeroo ammaan tana juntaan kun waan awwaalamee fi yaada jibbiinsa ka Amaaraa jechuun moggaattuu qabee siyaasa Itoophiyaa keessa hirmaannaa Amaaraa xiqqeesse. Amaaraan bakka dadatu akka ejjeefaman godhan yaada kana wayita'ee yeroon balleessuu qabnu yookaan ammoo
yaada kana yerooni barbadeessuu qabnu ammaan kana jechuudhani dubbatee jira. Yeroo kanatti dargaggeessi Amaaraa hoggansa isaaf malu kennamee fi Itoophiyaa Amaaraa fi taatu Itoophiyaa Amaarii bakka hundattuu jechuun aangoo fi beekamtii isaa malu argate abbaa biyyummaa isaa Itoophiyaa irratti mirkaneeffate seenaa olaantummaa Itoophiyaa durii ka Amaaraa sana deebisee Amaarii akka Amaaratti mataa gaccabse osoo hin taane mataa ol qabatee jiraatu hundeessuu fi qophaa'aa jechuudhaan filannoon ammaan tana gaggeeffamaa jiru jijjiiramee kunini jijjiirama Amaarii keessattuu mataa ol qabachuu deemu jechuudhani akkasittuu barsiisaa jirani. Waldaalee Amaaraa ka hundaawanii ka biltsiginnaa bakka dadatu dhaabachaa jiran kana keessattuu ajjeechanii Beniishaangulee Gumuziitii fi naannoo Oromiyaa keessattuu jiru akka dhaabbachuu qabuu fi akka dargaggeessi kun dhaabbachiisuu danda'uu fi yeroo ammaan tanattu Amaarii seenaan isaatii fi qabsoon isaa bakka guddaa irraa akka dhaqqabe diinii warraa ka baraa fi Amaaraa sodaachisaa ture Hewwahaati barbadaa'ee laftii karaa dabaatiin uummata Amaaraa irraa fudhatame deebi'uu fi akka jiru ka dubbatamee jiru yeroon ammaantu waldaan kun itti bobba'ee waldaan dargaggeessa Amaaraa itti hundaawaa jiru yeroo jechuun dargaggeessi Amaaraa faannoo fi milishoonni Amaaraa humni adda Amaaraa seenaa hojjetee tiineegi balleessee lafa walqaa'itti fi tseegedee deeffatee lafa jechuun falmii qaban hundattuu abbaa biyyummaa Amaaraa mirkaneeffachuu fi bakka jechuun mirkaneeffachuu fi bakka seenaa qabeessaa cimaa gubbaa jiran jechuudhaani dubbatamee jira. Kana jechuun walgahii dargaggoota Amaaraa ka paartii biltsiginnaa Amaaraa jechuun bakka bu'aa kominikeeshinii isaatii fi bakka bu'aa kominikeeshinii Amaaraa Abrahaam Alleeheny namni duratti maqaa wallaalessan yookaan maqaa dogongor inni dubbatee keessattuu jira. Yeroo ammaan tana diinni Amaaraa kan tahe juntaa wayyaanee badee jira. Abaa warrattu duulii banamee barbadeessuttuu jira. Karaa biraatiin ammoo laftii Amaaraa deebi'aa jirti. Dargaggeessi nu wajjin dhaabbadha. Karaa biltsiginnaa malee karaan Amaaraa baasuu hin jiru jechuudha. Biltsiginnaa jechuun ilaalcha Amaaraa, ilaalchi Itoophiyaa durii sani deebisuu jechuudha jechuudhaan dargaggeessa Amaaraa akkasittuu onnachiisanii barsiisaa jiranii rakkoon daangaa Suudaanillee waliin qabnullee tokkummaa Amaaraa yeroo nu jabeessuu qabnu yeroon isii ammaan tana gaafileen Amaaraa ka deebi'uu dandeettu karaa biltsiginnaa ka ammaan tana jiru jechuudhaanii bifa jechuun dargaggeessa Amaaraa onnachiisaa jiru ni dubbatame jira. Naannoon Amaaraa lafa jechuun Tigraahii kan deeffachuu qofa san taane akkuma baay'ina isaatiin naannoo Oromiyaa keessatti naannoo uummattoota kibbaa naannoo Somaalii naannoo Hararii akkasumas bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti aangoo Amaaraa malu. Amaarii qabatee ofiin of bulchuu danda'uu qaba jechuudhaani akkasittuu waan haamilee dargaggeessa Amaaraa jaaraa jiruu fi sochii Amaaraa dadammaqsaa jiru irratti wal mari'achaa akka jiranii kadhagamee jiru. Liigiin dargaggoota biltsiginnaa Amaaraa kunini dargaggeessi Amaaraa dargaggeessa biyya kana dhaalu, biyya kana booji'u, biyya kana itti fufsisu Itoophiyaa jechuun foolee Amaaraa qabdu ijaaruu dargaggeessa gootummaa isaatiin jechuun seenaa hojjechaa jiru jechuudhaani leenjiin gosa kanaa kennamaafii jira. Dargaggeessi injifannoo waraanaan argate kan injifannoo isaa karaa ijaarsa dimookiraasiitii fi ijaarsa misoomaa Amaaraa jechuun duratti furguggeessaa irrattu akka hirmaachuu qabu ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo dargaggeessi Amaaraa ijaaruu Itoophiyaa foolii Amaaraa qabdu dhaabu lafa Amaaraa ka biltsiginnaan Tigraahii irraa fudhatame deebisu Itoophiyaa jechuun Amaarummaa hammattee Amaarummaadhaan deemtu seenaa Itoophiyaa olaantummaa Amaaraatiin ijaarame deebisuudha kan irratti baratame kan irratti barnootii kennamaa jiru. Liigiin dargaggoota naannoo Amaaraa ka biltsiginnaa Amaaraa kan barachaa jiranii. Liigiin dargaggoota biltsiginnaa Oromiyaa sabboonummaan Oromiyaa diigaa Oromoo xiqqeessa Itoophiyaa qancarsaa kanaafuu Itoophiyaa jiddu galeessa taate ilaalcha badhaadhina
ilaalcha Itoophiyaa jiddu galeessas ta'e hammachuu kaa jedhu yaada farra Itoophiyaatii fi yaada sabaaf sablammii bira deema jedhamee barsiifamee jira. Odeeffannoo kallachuu yeroo tokkottuu kan isinii kennaa jiruu fi biltsiginnaan Amaaraatii fi biltsiginnaan Oromiyaa duddaa gara akka ta'anii tokkin saba ofiitti dhaabbatee sabi isaatiif falmaa akka jiru tokkin ammoo sabi isaa hacuucaa cunqursaa akka inni jiru kana akkuma beektanii fi wal bira qabadhee yaada kana isiniin gahe. Odeeffannoon kennine ka isin biraanii gahaa jirru daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo akkuma itti fuufettu jira. Amma waan duraatti isinii hime kan dhaggeeffadha. Amaarii barana filannoo kan keessattii fi jijjiirama kan keessatti waan inni buufachuu deemu olaantummaa Amaaraa fidu Itoophiyaa durii seenaa Amaaraa kabajdu Amaarii jechuun bakki guddaa qabu deebisuu daangaa Amaaraa babal'isuu Amaaraa jechuun naannoo Amaaraatti al jiru mirga isaa kabajsiisuu Benishangul keessatti Oromiyaa keessatti Somaalii Affarii bulchiinsa Finfinneetii fi naannoo adda addaa keessatti bakki bu'ummaa Amaarii qaba argachiisu ka jedhu kan isaan irratti dubbachaa barsiisaa jiran. Oromiyaa keessatti ammoo gaafilee bu'uuraa Oromiyaa biltsiginnaan kan inni kaasaa jira. Gaafii daangaa Finfinneetii fi bulchiinsa naannawa Oromiyaa Finfinnee dagatamee jira. Gaafini warraaqsa dinagdee Oromiyaa ka jedhamu abbaa kana namni ittiin jedhan jiru. Afaan Oromoo afaan federaalii godhu namni abbaa kana jedhuun hin jiru. Birookiraasii mootummaa federaalii jijjiiruu yookaan ammoo humna jechuun mootummaa federaalii kan birookiraasii to'atu akka baay'een uummataatiif afaanitiin godhu namni abbaa kana jedhee dubbachaa jira hin jiru. Yookaan ammoo dhimmoolee biraa Oromiyaan jechuun magaalota irratti abbaa ta'uu Oromoon jechuun dinagdee irratti abbaa ta'uu ka jedhu afaan Oromoo afaan hojii dira dhaawwatiif Finfinnee dira dhaawwa uummatni Oromoo maajoritiidha. Namni haasawaa jiru hin jiru. Inumaayyuu gaafii Oromiyaan Finfinnee irratti qabdu bu'aa addaa Oromiyaan Finfinnee irratti qabdu ka jedhu OPDO'n yeroo ammaan tana guutumaa guututtu biltsiginnaa Amaaraa sodaatee waan dhiisee fakkaata. Biltsiginnaan karoora tokkotu jira ka gaafa Abiy Ahmedii galee magaala jechuun Finfinnee biraa hundeessinaa ka jedhu Amaarilleen jechuun Addis Ababa biraa hundeessinaa jechaa dubbachaa akka turanii kanaan durallee gabaasne Finfinnee biraa kaartanii moobaayilii keessatti Shimallis Abdiisaa kiisii qabatee nama agarsiisaa deema. Daayaspooraa hundaa kunoo Finfinnee jettanii Finfinnee kana galaafachuu deemnaa Finfinnee biraa isinii dhaabna ka jedhu agarsiisa namni jalqabanii karoora Finfinnee ijjeesuu. Finfinnee ammaan tanne jirti. Ijjeesuu miti kun jechuun Finfinnee Amaaraa fi dhiisanii Finfinnee biraa hundeessine jechuudhanii lafa biraa qotee bultoota irraa buqqisuu fi Oromoo kijibuu fi gaafini Finfinneeni takka biltsiginnaa Amaaraatiif kennamtee jirti. Karaa biraatiin Izeemaaf kennamtee jirti. Yeroo ammaan tana gaafin Oromoo ka biltsiginnaan deebistu tokkolleen hin jiru. Dhimmi Oromoo akkasittuu awwaalamee akka inni jiru Oromoon beekuu qaba. Kondominiyeemiin Koyyee Facceefaati magaalaa Lammii Kuraa jedhamtee Finfinnee jedhattu deebitee jirti. Bakki qashina yookaan hooritti jissanii ka qoshee jedhamee ka cufame deebi'ee banamee jira. Lafa haarawaa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatiif ijaaramu Finfinnee keessattuu kenname siivil sarvaantii naannoo Amaaraatiif Finfinneetti manii jireenyaa ijaaramaa akka jiru kun hundinuyyuu beekamuu qaba. Finfinneen guutumaa guututti yeroo ammaan tana dhimmi isii dhimma biltsiginnaa Oromiyaa irraa haqamee jira. Biltsiginnaan Oromiyaa waan biyya bulchuu yaada babal'aa gurguddaa qaba malee yaada dhiphootaa ka gandaa Finfinneen gandi kiyya gandi sun gandi kiyya ka jedhu ka gosa Amaarifaati Walqaayitii ka Amaaraati Tsagadeen ka Amaaraati Raayyaan ka Amaaraa jedhu takkallee akka deeggaraa hin jirre ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon isin biraanii gayaa jirru itti fufee jira. Obboleessi Marroo yookaan ammoo Jaala Marroo digirii argatee jira yuunivarsiitii Hawaasaa irraa. Obboleessi Jaala Marroo kun inni Leencoo Dirribaa Lammeessaa jedhama. Obboleessi Jaala Marroo xiqqaan kun digirii argachuu qofa osoo hin taane barnoota baratee yuunivarsiitii keessa bahe hundaayyuu fiduudhaanii madaaliyaa warqee yuunivarsiitiin Hawaasaa eebbifamtoota bara kana kennu akka fudhatee ka dhagahamee jiru. Jaala Marroon yuunivarsiitii Finfinnee keessa barachaa ture bara 2000 fi bara 2000 jalqaba irrattu ana wajjin jechuun baachii tokko keessa ture. Obboleessi isaa Sisaay jedhama yuunivarsiitii Haramaayaa keessattuu barsiisaa akka ta'e ka dubbatamaa jiru.
Jaalmarroon yeroo ammaan tana dhimmi qabxii guddaanii obboleessisaa eebbifamu miidiyaa hawaasummaa gubbaatti mata duree guddaa tahee naannawaa akka jiru ka hubatamee jiru. Karaa biraatiin ammoo Jaalmarroo ijjeefamee jira jedhamee dubbaafama yookaan ammoo gabaafamaa jira. Jaalmarroon isaa Kumsaa Dirribii Lammeessaa jedhama maqaan isaa ka dhugaa. Ijjeefamee jira jedhamee miidiyaan Amaaraa fi miidiyaan jechuun Itoophiyaa ka gara mirgattuu cillaanfatanii torbaan tokkoo fi sirbaa turanii gammadaa turanii amma immoo Jaalmarroon waraana leenjisee jira jechuudhaani mata duree biraa itti ta'ee jira yeroo ammaan tana. Waraanni Jaalmarroo Wallaggaa keessattuu eebbifamee jira jechuudhaani mata bowwoo guddaa itti ta'ee dhimmi Jaalmarroo ammaan tana ka torbaan tokkoon duratti du'e. Jaalmarroon ka'ee waraana leenjise jedhamee mata duree biraa ta'ee ammallee naannawaa akka jiru ka dhagamaa jiru daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo dhimmi Jaalmarroo bifa gosa kanattu akka deemaa jiru ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoo biraatiin ammoo Itoophiyaan dhukkuba koronaa vaayirasiitii fi tallaallii kennuu akka jalqabu deemtu ka dubbatame. Tallaallii kennitu kan keessatti uummata Itoophiyaa persentii harki 20 tallaallii kan akka argatu ka dubbatame. Dursa jechuun warra jechuun hojii fayyaa nama eeguu keessatti bobba'e yookaan ammoo hojjettoota fayyaatiif xiyyeeffannaan akka kennamu ka dubbatame. Maarsaa duraa uummata 270 ka dhukkuba koronaatiif saaxilamuu danda'anii warra jechuun sektara fayyaa keessa hojjetamuu fi tallaalliin akka kennamu ka dubbatamee jiru. Haa ta'uuti malee Itoophiyaan tallaallii kennuu fi qophoofte kana hagammaa qoricha akka hin arganne ka dubbatamaa jiru. Biyya qoricha koronaa vaayirasii hiyyummaa irraa kan ka'e arjoomanii argachuu danda'aman jedhaman keessa Itoophiyaan biyya tokko akka taate ka dubbatamaa jirtu. Warshaaleen qoricha koronaa vaayirasii oomishanii fi mootummaan Raashiyaatii fi Chaayinaa biyyoota hiyyeeyyii Itoophiyaa, biyyoota hiyyeeyyii Afrikaatii fi Eeshiyaatii fi Ameerikaa kibbaatii fi tallaallii dhukkuba koronaa vaayirasii haga taheettu bilisaanii dhiyeessuu fi waadaan seenuu warra dubbatamee jira. Biyya Afrikaa keessaa ka ammaan tana tallaallii koronaa vaayirasii kennuu fi qophoofte biyya Misrii qofa. Biyyiti Misrii kunis qoricha Chaayinaa irraa argatteen akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Biyyiti addunyaatti Chaayinaatti aantee uummata lammaffaa baay'inaan qabdu ka jedhame Hindiinis dhukkuba koronaa vaayirasiitii fi torbaan kana tallaallii kennu akka eegaltu ka dubbatamee jiru. Dhukkubni koronaa vaayirasii fi tallaalliin Hindiin hojii irra oolchaa jirtu. Tallaallii jechuun warshaan biyya Ingilizaa AstraZeneca fi Yuunivarsiitiin Ingilizaa Oxford wajjin hojjetanii akka ta'e ka dubbatamu. Indiyaan kaampaaniileen isheelleen dhukkuba qoricha koronaa vaayirasii hojjetanii jiran jechuudhaan gabaafamee jira. Haa ta'uuti malee qorichi koronaa vaayirasii ittisu kan Hindiin hojjette kun dhibbantaa keessaa harka hagamii dhukkuba kana ittisa wanni jedhamu akka hin beekamne ka dubbatamaa jiru. Biyyoonni addunyaa yeroo ammaan tana dhukkuba koronaa vaayirasii kanaa fi tallaallii argamee uummata isaaniitiin waliin gahuu fi akka carraaqaa jiramu ka dubbatamaa jiru. Haa ta'uuti malee hanqinni tallaallii yeroo ammaan tana akka guddaattu akka mul'achaa jiru ka dhagamu. Tallaalliin kun yeroon ka fakkeenyaa fi Faayizer faatii qabbanaa guddaadhaan qabamuu qaba ka jedhu. Tallaallii kana olii gadi geejjibaadhaan geessinu rakkoo mataa isaa akka tahe ka dubbatamaa jiru. Yoo tallaalliin kun bakka jechuun qorichi itti kennamu biyyoota adda addaa keessatti hin oomishamne tallaallii kan waliin gahuun rakkisaadha jechuudhaan dubbatamee jira. Faffaca'insi dhukkubna koronaa vaayirasii addunyaa ammallee mata bowwoo akka tahe itti fufaa jiru ka gabaafamaa jiru. Mootummaan Ingilizaa dhukkubni koronaa vaayirasii kun tamsaasiisaa yoo ka gadi hin buune taanan dhukkuba kana to'achuu fi tarkaanfilee ciccimaa fudhachuu akka danda'u ministeerii muummeen Ingilizaa dubbatee jira. Ministeerichi kana ka dubbate dhukkubni kun waggaa haarawaatiin dubattu lakkoofsi nama irrattu argame dabaluu isaa eegi dubbate. Boris Johnson mataan isaa dhukkuba koronaa vaayirasiitiin qabamuu isaattu himamaa ture. Dhukkubni sanyii koronaa vaayirasii haarawni addunyaa kan ammaan tarraafama keessa galchee maddii isaa magaalaa guddittii biyya Ingilizaa Londonii akka tahe ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru
akkuma itti fufettu jira. Ammaan tanamee dhukkuba koronaa vaayirasii bira dabarree wantootuma jechuun Oromiyaa keessattuu deemaa jiranii takka lama isin biraan gahuu haa deemnuti. Oromiyaa keessatti yeroo ammaan tana dhaabbileen siyaasaa walgahii godhachuu hin dandeettu. Sababni isaa immoo dhukkuba koronaa vaayirasiitu jira jedhameeti kan dubbatamaa jiru. Haa ta'uuti malee biltsiginnaan Oromiyaa galma abbaa gadaa ka Adaamatti argamu keessatti uummata kuma hedduu akka walitti qabdee kan dubbatamaa jiru. Uummanni kun warraaqsa jijjiirama warraaqsa dinagdee Itoophiyaa kan maanta jiruu fi filannoo dhufaa jiruu fi akkasumas jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa irratti marii akka godhame kan dubbatamaa jiru. Kaayyoon isaa kan jalqaba ammoo qotee bultoota Oromiyaa keessatti bu'aa gaarii buusanii badhaasuu akka tahe kan dubbatamaa jiru. Warri waan kan gubbaattu argame yookaan ammoo hirmaatee dhukkuba koronaa vaayirasii ofirraa ittisuu fi aangaa'onni mootummaa ka'achi jiranilleen maaskii yookaan ammoo haguuggaa afaaniitii fi funyaanii itti fayyadamuu dhabuun warra akka malee marii guddaa miidiyaa hawaasummaa gubbaattu kaasa jira. Ilmi Baqqalaa Garbaa Saamu'eel Baqqalaa mootummaan Itoophiyaa dhukkuba koronaa vaayirasii ittisuu fi dantaa hin qabu. Dhukkuba koronaa vaayirasii kan inni itti fayyadamuu fi sochii falmitoota ugguruuf malee mataa isaatii fi yoo bu'aa isaatiif taate koronaa miti odoowwanni fedhi jiraate walgahii ololaa ka propoogaandaa godhaturra duubatti hin deebi'u jechuudhani akkasittuu barreessee jira. Karaa biraatiin gaafii fi deebiin yookaan ammoo mormiin Iyyaaspeedee Tasfaayitii fi Bafiqaaduu Haayiluu gubbaattu dhimma federaalizimii gubbaattu geggeeffame ka gaazexeessituun Itiyoo Tuubii Muniira Abdulmannaan gootee mata duree bareeda tahee torbaan kan keessa darbee jira. Iyyaaspeedee Tasfaayee Itoophiyaan yeroo ammaan tana federeeshinii sabdaneessaa kana hojii irra oolchuu malee fala biraa hin qabdu jedhee ka barreesse yoo tahe rakkoon guddaan Itoophiyaa federeeshiniin kunin hojii irra ooluu dhabuu irra kan kahe jechuudhani dubbatee jira. Federaalizimiin ammaan tana federaalizimii kijiba federalizim jecha hojii irra oolle waanuma kijibaati jenne odoo hojii irra oolin waan hojii irra oolin tokko rakkoo fi maddi isa jedhanii dubbachuun akkamiin hiikaa qaba jechuudhaan dubbatee jira. Itoophiyaa rakkoonis rakkoo hundeeffama waan taateef federeeshinii ammaan tana jiru wayyeessaa deemuu malee federeeshinii kan diiguun rakkoo Itoophiyaa hammeessu akka dandayuu ka Iyyaaspeedee Tasfaayee dubbate. Karaa biraatiin ammoo Bafiqaaduu Haayiluu federeeshinii ammaan tana jirtu kun walitti bu'iinsa durii ture ka sabaa fi sablammii gosoota adda addaa jidduutu jiru ka bakka marraa yookaan ammoo bishaanii jiru. Rakkoo naannolee jidduu rakkoo jaarmiyaa godhee Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa hammeessuudhaan federeeshiniin ammaan tana jirtu uummata Oromootii fi uummata Amaaraa gara aangootti siisee uummata hedduu aangoo irra dhiibee jechuudhaan federeeshiniin haala ammaan tana jiru kun jijjiiramuu yookaan diigamuu akka qabu yaada dhiyeessee jira. Sagantaa Afarsaataa jedhamu ka Itiyoo Tuubii qopheesse kana marii warri afaan Amaaraa beektanii akka jechuun mormii Iyyaaspeedee Tasfaayeetii fi Bafiqaaduu Haayiluu jidduutti geggeeffame hordoftanii asumaan yaadisanii dabarsina. Iyyaaspeedee Tasfaayee nama akka malee waa dubbisee hayyuu beekaa nama akka inni tahee nama jechuun qabxilee dubbate hundayyuu seenaadhaan deeggaree waan hayyoonni adda addaa barreessanidhaan deeggaree federeeshinii Itoophiyaa kana hambisuu fi yookaan ammoo dandamachuu fi mootummaan Abiy karaa inni itti jiru rakkoo inni qabuu fi federeeshinii kana furachuun federeeshinii kan tursuun rakkoo Itoophiyaa ka jiru kana jechuun haq tokkotti furuu fi akka gargaaru kan inni dubbate kana. Iyyaaspeedee Tasfaayee kunin nama Wallooti. Walloo Boorana abbaan isaatii fi haati isaalleen akka malee qabsaawaa yeroo ammaan tana warra gaafii federeeshinii sabaa fi sablammii deeggaranii ka afaan Amaariffaa dubbatan keessa nama akka malee tokkooti. Jawaar Mohammadii duula gadhiisisuu kan miidiyaa hawaasummaa Iyyaaspeedee Tasfaayee kanaa fi gurbaa jechuun Baqqalaa Garbaa Saamu'eel Baqqalaattu gareelee biraan nama 8 wajjin 10 ta'anii hooggananii Iyyaaspeedee yeroo ammaan tana nama warri jechuun naftanyaa irrattu akka malee duulaa jiru keessa nama takka yaada barate yaada bilchaataa cimaa waan qabuu fi federeeshinii sabaa fi sabdaneessa kana waan deeggaraa jiruu fi Iyyaaspeedee gurbaan jedhamu kunin ammaan tana miidiyaa hawaasummaa gubbaatti warri gaafii sabaa fi sablammii deeggaruu
kenna wallooni uummata Itoophiyaa sabaa fi sablammii fi kennite nama kanaani Waalelliin Mokkonnin lammaffaa jechaa jiranii. Waalelliin Mokkonnin gaafii sabaa fi sablammii kan hin deebine gaafii jechuun sabaa jechuun bara 1969 gaazexaa Yuunivarsiitii Finfinnee Taagele jedhamu irrattu Itoophiyaa jechuun eenyudha? Itoophiyummaa maalidha? Afaan Amaariyaa dubbachuu, Tigirinya dubbachuu, buddeena nyaachuu, shammaa uffachuu, iskistaa bu'uu. Itoophiyaan Oromoon Itoophiyaa miti, Somaaliin Itoophiyaa miti. Itoophiyaan kun jijjiiramuu qabdi yaada jedhu barreesse. Iyyaaspeer Tasfaayee nama jechuun walloon Booranii Walloo Itoophiyaa fi sabaa fi sablammii fi gumaache nama jechuun yeroo ammaan tana abbaa jechuun dubbii himaa sabaa fi sablammii tahee gaafii sabaa fi sablammii akkaanii deeggaraa finiinsaa jiru jechuudhaan gama tokkoon faarfamaa jira. Gama biraatiin ammoo nama Itoophiyaa diiguu fi ilaalchi Itoophiyummaa gara ilaalcha sabattuu galee jedhamee akkasittuu qeeqamaa jira. Iyyaaspeer Tasfaayee kunin mana hidhaa keessattuu kanaan dura gaafa mormii Oromoo suni nama Bafqaaduu Haayiluufaa akkasumas nama akka jechuun Yoonaataan Tasfaayee fa'aa wajjin hidhame yeroo sanii ilaalcha Itoophiyaa warri qabu keessaa tokko ture. Ammaan tan jechuun adeemsanii ilaalchi Itoophiyummaa kan inni hordofaa ture sun dogongora akka inni ta'ee fi gaafii sabaa hammachuu malee Itoophiyaan faala biraa akka hin qabne dubbatee jira. Dhaabbata Injiinar Yiliqaal Geetinneti hogganu Samaayyaawii Paartii isaa fi Yoonaataan Tasfaayee waliin miseensa turani. Odoo jechaa dubbii keenya dubbachaa jirru Iyyaaspeer Tasfaayee Bafqaaduu Haayiluu fi ammallee Yoonaataan Tasfaayee Raggaasaa gurbaa nama Oromoo kan arrabsu eenyu nagaraa kunin Fayyisa maqaan eenyu Taamiraat Nagaraa hundi isaanii Oromoodha. Dhiigan eegi ilaallu Iyyaaspeer Tasfaayee Oromoo Walloo Booranaati. Gurbaan Taamiraat Nagaraa Oromoo Tuulamaa Finfinneeti. Bafqaaduu Haayiluu Salaalee Oromoo Tuulamaati. Kaan kabiraa Yoonaataan Tasfaayee Raggaasallee innis Oromoo Tuulamaa qarqaruma Finfinneeti. Garuu ilaalcha adda addaa Itoophiyummaa qabatanii yeroo ammaan tana ilaalcha Oromoo yookaan ammoo sabaa fi sablammii ka deeggaru Iyyaaspeer Tasfaayee qofa yoo ta'anii federeeshinii ammaan tana dubbattafaa diigamuu qabaa jedha. Bafqaaduu Haayiluu zoon 9 bloogarii keessa turanii karaan Itoophiyaa baasu ka Abiy Ahmediiti karaa dhiphummaa Oromoo irraa Oromoon deebi'uu qabaa jedha. Yoonaataan Tasfaayee Raggaasaa kaan ammoo jechuun Oromiyaa wanni jedhamtu barbadaa'uu diigamuu qabdi jedha. Taamiraat Nagaraa abbaan Taraaraa miidiyaa neetwoorkii gosa kanattu jira. Oromoon jechuun karaa Itoophiyaa gorte kunin yeroo hedduu warri Oromoo irratti duulu ka Oromiyaa irratti akka malee dhakaa darbatu warra gosa kana akka tahe ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo yoo gaafiif deebii kana hubachuu barbaaddanii Iyyaaspeer Tasfaayee nama hagam beekumsa qabu nama hagam cimaa eegi jechuu feetanii gaafiif deebii Afarsaata Muniraa Abdulmannan wajjin godha Itiyootuubii sanii falmii isaa fi Bafqaaduu Haayiluu jidduutti ta'e akka hordoftanii asumaan isin affeeruu barbaanna. Gaafiif deebii kanaan durattu jechuun inni godhe miidiyaalee Itoophiyaa adda addaa wajjin marii fi falmii inni Yoonaataan Tasfaayee wajjin godhe televezyiinii Addis Ababaa yookaan Finfinnee Addis TV gubbaatti kan inni gorsallee daawwadha isiniin jedha. Karaa biraatiin ammoo qophii inni OMN irratti qopheessaa ture Moggaa Chooch jedhama. Haga OMN hin cufamin kan inni qopheessaa ture keessa deema deebi'aa laala isiniin jechuu barbaanna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo sagantaan keenya gara dhumaattu deemaa jira. Sagantaa keenya akka gara dhumaattu deemaa jiru kan keessa waan Suudaaniitii fi waan Itoophiyaa hin haasofne waan Suudaaniitii fi waan Itoophiyaa maaltu deemaa jira akka jedhu odeeffannoo gurra isin haa buusnuti. Itoophiyaa fi Suudaan lachuu ammallee jechoota walitti darbachuu hin dhiisne. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa dubbii himaan isaa Ambaasaaddarii Diinaa Muftii walitti bu'iinsa daangaa Itoophiyaa fi Suudaanii biyya sadaffaatti duuba jira. Biyya diina Itoophiyaa ta'etti waan kana itti fayyadamu itti gargaaramu barbaada jechuudhani
diina hin beekamne maqaa hin dhaabne ammallee qeeqee jira. Diinni kun jechuun Misrii ta'uu isaati maqaa dhahullee eegibaatu. Mootummaan Suudaan yeroo ammaan tana meeshaa diinaa tahee jira. Rakkoon daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii jidduu jirtu Itoophiyaafillee Suudaaniifillee uummata biyyoota lamaaniitiifillee waan bu'aa hin buusne waan gadagaloo biyyoonni lamaan irra guddachuu qaban jedhee dubbatee jira. Karaa biraatiin ammoo warri aangaa'ota Suudaaniitii fi miidiyaaleen Suudaanii lafa keenya deeffannee lafa keenya qabannee kan isaan jechaa jiranillee waan jechuun dogongoraatii fi warri itti gaafatamummaan ittiin dhagahamne godhaa jiru jechuudhaan eegii dubbateen dubatti mootummaan Suudaanii badii kanarraa eegii nadabannee mootummaa Itoophiyaa wajjin nagaa buusuu eegii fedhii hin qabanne mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii fudhachuu akka dandayu akeekkachiisee jira. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Suudaanii ammallee ibsee baasee jira. Qaama sadaffaatti waan kana duuba jira. Kan mootummaan Itoophiyaa jedhu balaaleffachuudhaan rakkoo daangalee biyyoota lamaanii kan jidduutti jiran furuu fi mootummaan Itoophiyaa akka marii fi gattaahu dubbatanii jiranii yaamicha mootummaan dhiifama himata mootummaan Itoophiyaa Suudaan lafa Itoophiyaa weerarte jedhullee kijiba jechuudhaan mootummaan Suudaanii lafa taakkuu tokko Itoophiyaatti akka hin dabarre lafa daangaa isaa ka seenaan bara kolonii 19 Minilikiif Ingilizii waliin mallatteesse keessattuu taphachaa akka jiran Suudaan Itoophiyaa weeraruu fi fedhiillee yaadallee akka hin qabne dubbatanii jiranii kana ka dubbate aangaa'ota mootummaa Suudaanii ka adda addaati hoogganaa waraanaa Suudaanii Abdul Fattah al-Burhaanii fi dubbii himaa ministeera odeeffannoo Suudaaniitti dubbatee jira. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa dubbii barbaada kan dhiisee ibsaa hin taane ka hariiroo biyyoota lamaanii jeeqan kan baasu dhiisee Suudaan wajjin gattaa'ee akka inni mari'atu daanganii akka sararamu gaafatee jira. Mootummaan Itoophiyaa jalqaba Suudaanii lafa qabatte keessaa baatee beenyaa kaffaltee achiin dubatti daangaa taraaruu irratti mariin jalqabaa yoo jedhamu Suudaan ammoo jalqaba daangaa taraarree achiin dubattu dhimma biraa itti mari'anne jechuudhaani. Marii jechuun Itoophiyaan ka kooriidorii investimentii yookaan ammoo daldala bilisaatii fi akkasumas tajaajila geejjibaa Goojam, Matammaa, Gondarii fi Poort Suudaan walitti fidu kan mootummaan Itoophiyaa dhiyeessallee fudhatama dhoowwuun isaanii gabaafamee jira. Karaa biraatiin ammoo mariin biyya sadeeni hidha guddicha laga Abbayyaa ilaallatu Itoophiyaa fi Misrii fi Suudaanii har'a karaa intarneetitiin gaggeeffamee jira. Mariin kun inni hooggansa gamtaa Afrikaatiin gaggeeffame. Mariin kun inni ka addaan cite Suudaanii 27 Itoophiyaan gareen hayyoota Afrikaa yaada dhiyeessanii akka yaada hin dhiyeessine goote jechuudhaani mootummaan Suudaanii dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa gubbaatti qormaatii bilisa hayyoota Afrikaatiin dhiyaate akka dhiyaatu yaada dhiyeesse Itoophiyaan didde jechuudhaani marii bu'aa qabeessa hin taane marii yeroo gubuu keessattuu hin hirmaadhu jedhanii keessa bahanii haa ta'uutii malee baatii muddee jalqaba irratti muummichi ministeera Suudaan Abdalla Hamduukii Finfinnee dhufuudhaani sa'aatii 2 fi Finfinnee ture Abiy Ahmediitiin wal mari'ate gara mariitu deebi'uu fi waliigala jechuudhaani maddeen oduu Suudaanii suuna dabalatee akkasittuu gabaasaa jiranii marii kanaanu gara hidha guddicha laga Abbayyaatti mariin biyyoota sadeeni deebi'amee godhame. Mariin biyyoota sadaanii kunini yaada jechuun hayyoonni Afrikaa dhiyeessanillee irrattu mari'atamee jira. Yaada kana mootummaan Suudaanii akka jechuun yaada ka'umsaa fi ta'utu akka laaluu dubbatamee jira. Mootummaan Itoophiyaalleen yaadi kunini yaada ka'umsaatii fi yookaan ammoo yaada jechuun qormaata marii ittaanu godhuu fi nu gargaaru jechuudhaani fudhatee jira jechuudhaani ibsi mootummaa Itoophiyaa baasee jira. Haa ta'uutii malee mootummaan Misrii guutumaa guututtu marii ekspertooti yookaan ammoo hayyoonni Afrikaa dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irrattu dhiyeessanii hin fudhadhu jedhee jira jechuudhaani mootummaan Itoophiyaa karaa isaatiin ibsa baasanii dubbatee jira. Mootummaan Suudaanis dhimmi ammaan tana marii fi jiru irratti jechuun akka mariin taate dubbachuudhaani marii dhuftuu godhamu keessatti dhimmoota teknikii kataanii fi dhimmoota seeraa adda addaa haala jechuun waliigaltiileen biyyoota sadan kan irratti hojii irra oolu haala jechuun rakkooleen yoo biyyoota jidduutu dhalattee ittiin furmaata argattu akkasumas haala bishaanii goobsoo guddicha laga Abbayyaa faccanaa isaa ittiin guutanii fi yeroo roobii diqqaati yookaan ammoo bonni yookaan ammoo oolan
yookaan ammoo jechuun hongeen jiruttu haala bishaan ittiin to'atanii fi hidha guddicha laga Abbayyaa ittiin guutan irratti waliigaltiilee godhuu akka qabnu san irratti walii hin galle mariin dhimma kana gubbaatti godhamaa jiru. Mariin dhimma kan gubbaatti godhamaa jiru itti fufuu akka inni qabu kaa dubbatame mootummaan Suudaanii Omar Gamar Aldiini nama jedhamuun bakka akka inni bu'ee kaa dubbate maddeen oduu Suudaanii kunini Yaasir Abbaa namni jedhamu gama mootummaa Misrii irra ministeerii jallisii Misrii akka argame kaa dubbatame jiru. Karaa mootummaa Itoophiyaatiinis aangaa'onni ministeera bishaanii fi jallisii fi eebsaa biyya suni irrattu argamuutti dubbatame jira. Mootummaan Itoophiyaa waliigaltiileen dhimmoota gurguddoo irratti waliigallus dhimma xixiqqoo irratti wal dhabaa jirra jedhanii dubbatanis maddii oduu Suudaanii suunan akka jedhu mootummaan Suudaanii dhimmoolee gurguddoo fala hin argatin hedduutu jira jedhee amana jechuudhaani barreessanii jiran. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo Suudaaniitii fi ka Itoophiyaa akkuma rakkoon daangalleen jiru rakkoon hidha guddicha laga Abbayyaalleen jira dhimma guddicha hidha laga Abbayyaa dabalatee dhimmoota adda addaa ka Itoophiyaa fi Suudaanii walitti buusaa jiran irratti Profeesar Alex Diwaal BBC fi barreeffama barreessee jira. Itoophiyaa fi Suudaanii dhimma daangaa Al-Fashagaa irrattu maaliif walitti bu'anii yookaan wal dhabaa jiranii ka jedhu irrattu ka barreesse Profeesar Alex Diwaal rakkoon kunini rakkoo bara dheeratii fi daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa gubbaa jiru rakkoo konkolachaa dhufe jechuudhaani biyyoonni kun lamaan bifa adda addaatiin daangaa kan irratti walitti bu'uu dubbatee jira. Garuu dhimmi kun maaliif ammaan tana mata duree siyaasaa mata duree walitti bu'iinsa gaafa Afrikaa ta'e jechuudhaani rakkoo Al-Fashagaa kakutaa bulchiinsa Suudaanii bahaa Al-Gadariif keessa jirtu kana maaliif jechuun rakkoon kun ammattu akka dhalatee dubbatee jira. Bakki Al-Fashagaa jedhamu kun lafa misaa lafa qonnaa fi taatu bread basket yookaan ammoo lafa uummata Suudaanii nyaachistu jechuudhaani Profeesar Alex Diwaal barreessa jira. Profeesar Alex Diwaal rakkoon kun maaliif ammaan tan rakkoo taatee dhalattee kaa jedhu walama ol kaahee jira. Dhugumaanuu rakkoo fagooti. Rakkoo bara kolonii ka bara 1902 Milinikii fi warri Ingilizaa ka yeroo sanitti Suudaan bulchanii irra kaatee dhalattee rakkoo jechuun daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii jidduutti bara 1977 wal waraansi buustee rakkoo bara kolonii rakkoo daangaa Itoophiyaatii fi Eertiraa bara baadimmee uumamtu sun wal fakkaate jechuudhaani. Garuu ammaan tanatti rakkoo kanaa fi sababni guddaan ka ta'e walama jechuudhaani Profeesar Alex Diwaal barreessa jira. Tokkoffaa Itoophiyaan ammaan tana waraan naannoo Tigraay keessattuu dhalatee Itoophiyaa ammaan tana waraan kan keessattuu injifannoo arganne lafa Tigraay deeffannaa ka jedhu warra Amaaraa ka Abiy Ahmed yeroo ammaan tana deeggarsa Oromoo bira waan dhabee fi akka madda deeggarsattu inni hedatu warra waraan Tigraay irrattu banettu Suudaan irralleetti waraana banuu barbaadaa jedhe dubbata. Warri kunini waraan Tigraay irrattu godhanii lafa akka Walqaayit Tsagadee raayyaa deeffannee jiranii ammaan tan lafa Amaaraa bira Suudaanii nurraa fudhattee lafa kan babal'ifachuu deeffachuu qabna jechuudhaani Abiyyi karaa waraanatti dhiibaa jiran. Abiyyi ammaan tan ammoo deeggarsa Oromoo bira dhabee fudhatama Oromoo bira waan hin qabnee fi warra Amaaraa kan diduu hin danda'u isaantu harka micciiree nama kana gara waraanatti oofaa jiran jechuudhaani rakkoon kunini rakkoo jechuun maddii isii babal'atiinsi warri siyaasaa Amaaraa qabu kan yeroo ammaan tana Abiyyi akka malee jalatti kufee rakkoo siyaasaa Itoophiyaa rakkoon Al-Fashagaa ka daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan kun cuftunuyyuu rakkoo siyaasaa Amaaraa irra akka tahe ka Profeesar Alex Diwaal barreesse. Alex Diwaal rakkoolee adda addaa kana kaasuudhaani rakkoo kana tokkoffaa maddii amma ka Itoophiyaa fi daangaa Itoophiyaa fi Suudaan gubbaa jiru Amaaraa eegee jedheen barreessan dubattu rakkoon bira ka namticha badhaasa Noobelii addunyaa kana gaya argate ka garuu biyyi isaatii fi ollaalee nagaa dhowwaa jiru kun ka irra maddaa jiru
rakkoo jechuun kanaan dura Misriidhaan walittu qabate. Misriin dhimma hidha guddicha laga Abbayyaatii fi wantoota adda addaatii fi akka diinaa Itoophiyaa taatee ilaalamaa turte. Kanaan duratti mootummaan Itoophiyaa mal adda addaatiin biyyoota ollaa qabate. Biyyoonni ollaa akka Misrii fi dahoo hin taane akka Misriitii fi deeggarsi hin kennine akka Misriin ittiin fayyadamne godhaa ture. Kun jechuun biyya Suudaan ta'uu ni mala, biyya Somaaliyaa ta'a, biyyoota adda addaa akkasitti godhaa jira. Garuu Abiyyi dippiloomaasiin isaa kufee ammaan tana Suudaan biyya ollaa kanaan durattu dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa wajjin ejjannoo gosa tokko qabaattee Itoophiyaa deeggaraa turte moggaattuu dhiibuu isaa agarsiisaa jechuudhaani yeroo ammaan tana walitti bu'insi Itoophiyaa fi Suudaan qofa laga Abbayyaa Itoophiyaa fi Misrii qofa osoo hin taane Suudaan illee dabalatee jira. Dippiloomaasiin Abiyyi bilchala dhabu, dippiloomaasiin Abiyyi hubannoo dhabu, dippiloomaasiin Abiyyi bu'aa Itoophiyaa dabarsee kennu agarsiisu tokkin rakkoo kanirraa ka dhufe jechuudhaani dubbatee jira. Mootummaan Abiy Ahmed waraana walii Tigraayitti illee dadhabee waan jiruuf yeroon kun yeroo Suudaan lafa deeffattu yeroo gaarii jedhee warri Suudaan illee akka amanuu ka dubbate Profeesar Alex Duwaal. Karaa biraatiin ammoo maal jedha yeroo ammaan tana Abiy Ahmed diina Itoophiyaa baay'isuu qofa osoo hin taane dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irrattu Ameerikaan akka araarsitu gaafa Raashiyaa sochii dhaqe hayyamuun bara 2019 Oktoobarii keessa dogongora guddaa ta'ee jira. Yaada san gubbaatti ministeera haajaa alaa isaatiin odoo mari'atinu paarlaamaa biyyaatiin odoo hin mari'atinu Ameerikaan nu araarsitu fudhate achi amma keessa bahuu fi yoo carraaqutti Misriinis, Suudaaniisinis, Ameerikaanis karaa hundaanuu walitti bu'ee rakkoo uumee jira. Abiy Ahmed karaa dippiloomaasiitiin madeessee jira. Karaa jechuun biyyi ollaa birattu fudhatamii Itoophiyaa gabbu'ee jira. Diinaa Itoophiyaa baay'isee jira. Mootummaan isaa akkas dippiloomaasiidhaan madaahee ka biyyoota ollaa birattu jechuun ilaalcha gaarii hin taane yeroo ammaan tana karaa biraatiin ammoo maal ta'ee jira? Harka jechuun warra babal'attoota yookaan ammoo lafa resti deeffachuu barbaadu ka Amaaraa jalatti kufee jira. Maddii rakkoo Itoophiyaa ka lafa qonnaa daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti wal dhabaa jiranii Alfaashaqaa yookaan ammoo akka afaan Suudaanitti dubbisne Arab Suudaanitiin Alfaashaqaa kana jechuudhaani Profeesar Alex Duwaal BBCdhaa fi yaada isaa akkasittuu kennee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo barreeffama kana Feesbuukii irratti qoodee jira. Yoo dubbisuu barbaaddanii achi dhaqaa dubbisaa isiniin jenna. Matoota duree oduu keessa wanni akka malee nama wanni jechaa jiru keessa tokkini masaajidii jechuun Al-Najaashii haalli inni ittiin miidhame mata duree guddaa tokko ta'ee jira. Masaajida kan keessatti uummatni nagayaa kooluu galtummaa gaafatanii 81 waraana Itoophiyaatiin raashanamanii ka jedhu maddii oduu Der Spiegel ka barreesse madda oduu guddaa tokko tahaa deemaa jira. Ka biraatiin ammoo bataskaana Ortodoksii tokko keessatti warri kooluu galtummaa gaafate ka Tigraahii namni 100 olii waraana Eertiraatiin ijjeefamanii ka jedhutu gabaafamaa jira. Karaa biraatiin ammoo baqattoonni Suudaanii seenanii ka Tigraahii 62 darbanii jiran jechuudhaan dubbatamee jira. Waraanni Eertiraa ka Tigraahii keessa bayuu fi carraaqaa jiru irrattu milishoonni naannoo Tigraahii haleellaa dhaqqabsanii waraanii bahuu dadhabee rakkatee jira. Odeeffannoon jettutu jira. Karaa biraatiin waraanni Eertiraa Tigraahii dhiisaa hin deemu gara daangaa Seetiti Humaraa gara jechuun lafa Hajar jedhamu ka waraanii Suudaan ammaan tana humni isaatti jabeeffachaa jiru gara daangaa Suudaanittu Isaayyaasii siiksuu akka barbaadu ka dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo biyyoonni Arabaa ejjannoo mootummaa Abiyyi deeggaraa hin jirani. Biyyoonni Arabaa liigiin Arabaa gara Misriitii fi Suudaanii dhaabbachaa akka jiramu ka gabaafamaa jiru. Biltsiginnaan Oromiyaatii fi Biltsiginnaan Amaaraa walgahii godhachaa jiranii. Walgahii godhatan kanaan dargaggoota liigii adda addaa leenjisaa jiranii. Dargaggoonni Amaaraa Itoophiyaa gaandidduu Amaaraa jala jirtu yookaan ammoo Itoophiyaa foolii Amaaraa qabdu hundeessuu fi qophaa'aa jedhamanii yoo gorfaman
dargaggoonni biltsiginnaan Oromiyaa walittu qabdu sabboonummaan Oromoo Itoophiyaa diigaa Oromoo diigaa Itoophiyummaa hammadha jedhamanii akka isaan gorfamaa jiranii kadhagamaa jiru. Walgahiin biltsiginnaan maqaa qotee bultootaatiin walittu qopheesse magaalaa Adaamaa keessatti kan dhukkuba koronaa vaayirasiitiif nama saaxilu ta'uu himamee jira. Karaa biraatiin ammoo wayita Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa fa'aatii hidhamanii jiranitti mootummaan Itoophiyaa filannoo bilisaa fi walabaa hanirraa bilisoomee qopheessuu fi jirra jechuudhaan dubbatamee jira. Gara biraatiin ammoo OPDO'n dhimma Finfinnee Amaaraa waan sodaattuuf dhiisuudhaan Oromiyaa irratti Oromoon gaafii qabdu akka hin gaafanne Finfinnee biraa jaarraa yookaan ammoo Finfinnee biraa ijaaruu deemnaa oduu jettuu qabatanii akka dhufanii kadhagamaa jiru. Beenishaangul Gumuz keessatti Amaarii baay'inni isaatii fi aangoo isaa malu argachuu qabaa jechuudhaan paartileen biltsiginnaa affaa Beenishaanguliitii fi Amaaraa waliigalame jedhamee dubbatamaa jira. Karaa biraatiin ammoo paartileen Amaaraa Beenishaangul keessattuu gurmaawaa jiranii. Amaarii jechuun Oromiyaa fi naannolee adda addaa keessatti mirga ofiin of bulchuu argachuu akka qabu paartiin biltsiginnaa Amaaraa akka deeggarullee dubbatamee jira. Biltsiginnaan Oromiyaa dhimma raayyatii fi uummata Oromoo Walloo irratti ejjennoo inni qabu hagammaan tanayyuu hin beekamu. Sabboonummaan Oromoo farra Oromoo jechuudhaan baqata. Finfinnee keessatti Diradaawaa keessatti mirga Oromootii fi falmachaa akka hin jirre kadhagamaa jiru. Mariin yookaan ammoo falmiin Iyyaaspeelee Tasfaayetii fi Bafqaaduu Haayiluu Afarsaa qophii jedhamu kan Itiyoo Tuubii irrattu federeeshinii ammaan tana ilaalchisee mormiin warri godhes xiyyeeffannaa miidiyaa hawaasummaa argatee jira. Dhimmi daangaa Itiyoophiyaatii fi Suudaanis mata duree guddaa tahaa akka jiru Itoophiyaan biyyoota addunyaa kan bara 2021 balaa waraanaa guddaa keessa seenuu dandeettu jechuudhaan International Crisis Group barreessee jira. Karaa biraatiin ammoo gaafii Afrikaa gaagamiinsa siyaasaa hamaa keessa seenuu akka danda'amu kan dubbatamee jiru. Waraani Itoophiyaa fi Suudaan jidduu tudhatu daangaa Eertiraa fi Misriillee hirmaachisuu akka danda'u kan dubbatamaa jiru. Misriin jeettota waraanatii fi akkasumas waraanisii kan lafoo gara Suudaaniitu akka galchaa jirtu kadhagamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa Suudaan lafa qabattee jirtu yoo gad hin dhiisne weeraruu akka danda'u yookaan lafa sun humnaan akka deeffatu dubbatanii jiranii. Mootummaan Suudaan ammoo weeraraa fi haleellaa godhamu hunda ofirraa qolachuu fi qophaawaa akka jiru kan dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kan kanattu jira. Karaa miidiyaa hawaasummaa karaa Tiwiiteriitiin ammoo wantoota hedduutu gaggeeffamaa jira. Looginii sararri xayyaaraa Itoophiyaa dhalattoota Tigraay irrattu godhu hammaachaa akka jiru kadhagamaa jiru. Loogiin kun waan hammaatee fi paayileetota, teeknishaanotaa fi akkasumas qopheessitoota fi waardiyoonni keessummeessonni sarara xayyaara Itoophiyaa dhalattoonni Tigraay hedduun hojiirra akka ugguramanii kadhagayamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo hoogganaa dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adhanom irrattu himatii banamuu qaba jechuudhaan duulii isirrattu deeggartoonni biltsiginnaa godhaa jiranii hammaatee akka itti fuufettuu jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo sa'aatii kanaa fi odeeffannoon nu isin biraan geenne kanuma haa ta'uti walittu dachaanee odeeffannoo babal'aa biraatiin yeroo biraa akka haasofnu abdachaa waan nu daawwattan hordoftanii fi guddoo isin galateeffachuu barbaanna. Warri jechuun odeeffannoo keenya nu qooddanii faffacaastanii akka namni biraa argatu nu gootanii galannii nu isinii galchinu dacha. Warri karaa Feesbuukiitiin nu hordoftanii akkasumas karaa Tiwiiteriitiin maamila nu godhattanillee akkasuma isinii galateeffachuu feena. Oolmaa bultii nagayaa isinii haa taatu. Qophiin keenya ta'ammaan tana kanuma fakkaatti gaddachaana booda nurraa garuu hin dhaqina. Deebi'aa nu ilaalaa isiniin jenna.